Aboodii diddaan furmaataa waan jedhu kan fakkaatu obbo Taayyee Danda'a guyyaa kaleessa kitaaba obbo Jowaar Mahaammad qarshii yookaan doolara 1000 takkaan yookaan qarshii Itoophiyaa gara 130 irraa hanga ilaa qarshii 150 kan sharafamu jechuudha. Maallaqa saniin Itoophiyaa taa'ee Ameerikatti hawaasa guyyaa kaleessaa sagantaa san qopheesse irraa bituun isaa sun Oromoo wanni Jowaar Mahaammad itti jiru kun waan dhugaati. Haqa saaxilaa jira, haqa Oromoo dubbataa jira, dhiiga Oromoo kan ukkaanfamaatiin jiru, kan badii malee dhangala'aatiin jiru, isiniif saaxilaatiin jira. Quba qabaadhaa waan jiru fakkaata dubbiin isaa. Maqoota hayyoota kanaatiin hanga isin sheer gootan isin eegaatiin jira jechuudha. Siyaasa isin barsiisuu jiranii bara hayyoonni. Siyaasaan hijaa fi wantiin qabduu jechuu isin barsiisuu jiranii bara osoo beeytan. Namni jara kanarra wal qeeqa wayi jira. Wanni isaan irra wal qeeqan gartee haadha manaa wal jalaa fudhatanii qabeenya wal jalaa hataniitii faayidaa uummataati. Lakkii karaa kana yaana, lakkii karaa kana yaanu, lakkii karaa kana yaanarra wal lolanii jiru. Sigalee. So saniifu akkumaan isiniin jeessan sheer invite godhaa sagalee uummata keenyaa tahaa gartee qabsoon daandii qabattee jirti. Duraan dursuudhaan mi alhamdulillahi rabbil alamin jaa. Sigalee. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan warra dheengadda wal dura dhaabbatu arra rabbi wajji dhaabe. Kan warra dheengadda wali dhukaasu arra wajji dhukaasisiise. Kan warra dheengadda wali qottisu arra waliin qottisiise. Sigalee. Mee dura alhamdulillahi rabbil alamin jaa. Ilkeen takka jirtuutu waacinii naan isiniin jee ture. Hin turre hin bulle arra gootichi dheengadda mana hidhaatii be kaifiifuu bineensaan dalagarraa arihame. Ka bineensa ilmaan isaa fiudhee dirra gannaqe osoon ilmaan kiyya kanaan dirra galfadhan jee kitaaba leencaa, kitaaba gootaa, kitaaba obboleessa isaa. Sigalee. Kitaaba obboleessa isaa kumaan bitatee. Kitaabni Jawaar namoonni gariin seenaa isaa akka tabee maarree isaa akka tabee maal keessa dabarreeti arra gartee sadarkaa tana geenye istoorii Oromooti jechuudha. Wahii Oromoo barsiisuu jira, jenereeshinii Oromoo barsiisuu jira. Sigalee. Waan gaarii takka hoggii dalayde badduu dalayduus irra caalaan nama keenyaa ni beeytan. Wanni nu balleesse, wanni akka ilmaan keenyallee seenaa gaarii nurraan dhaalle durirraa qabee Itoophiyaa irraa nuti dhaalle gaarii dalayne qofa himan malee badduu dalayne himnuu jechuudha. Jawaar irraa maaliin baradde? Sigalee. Ammallee tonaafufu kabajaaniin isa gaafadha maaliin irraa baradde? Waan dalage ijoollummaarraa kaasee hanga uleen isa tumanitti, hanga amala isaatti, hanga inni rakkisaa turetti, hanga inni maal turetti. Silaa nama garii taate annama kanaatii maarreedhaa ijoolleen araarsuu ture, maarreen ture, kan namni na jaalataa maarree godhaa miitirqishoo seenaa gartee ifaarsuu, ibbeessisuu, if wanta godhuu qofa barreessaa jechuudha. Jawaar dhugatti seenaa Oromoo qofa osoo hin taane seenaa Itoophiyaatu jijjiire jechuudha. Faranjiin amma yoo dur gaangistara turtee, nama jeesuu turtee, maal turtee qaceelte waan dur kana kan tokkoon dhooysine barreessiti jechuudha faranjoonni kun. Wanni itti ilmaan isaanii waa hedduu irraa baratu. Sigalee. Keenya immoo maal baranne badii gootonni keenya dalagammee eenyu tokko barreessime naayim. Gootonni dillee har'a profaayila godhannee yaanu kun badii mataa isaanii qabanii bara. Mee ni beeytaati. Yoon amma gootichi kee tokko akkana dalagee kana dalaguu ture, Oromoo wal lolchiisuu ture, Oromoo rashansiisuu ture jeeyaan seenaa isaa dhugaata lafa jirtu an katabe qiyaamaa taama. Akkami goota keenyaan akkana jetta. Maaliif gaaruma malee injifannuma inni godhe malee eessatti injifatame, eessa moohame, akkamitti injifachuu dadhabe, Oromoon akkamitti aangoo dhufuu dadhabde. Wallaahi yeroo duraatiif gaa sigalee hangaan an beeku keessa namni gartee waan keessa dabre lafa kaayee Jawaar Mahaammad. Kun gartee kan irraa barachuu qabu. Kun kanaafi atillee irraa barachuu qabnu. Amma namni dheengadda zinaa godhaa ture arra yoo sheekha ta'e waan dheengadda godhaa ture san dhiiseeti sheekummaa irraa qofa barreeffata jechuudha. Amala akkasii qabna. Dheengadda akkas keessaan ture. Dheengadda hashiishaan aarsuu ture. Farshoon dhuguu ture. Namaan ajjeesuu ture. Namaan kana godhuu ture. Namaan waliin naquu ture. Sigalee arra garuu sadarkaa tanaan jira. Wayi barataa ban namni ka waan san keessa jiruu jira bar. Ka bakka ati kalee turte arra jiruu jira bar. Sigalee. Saniifu namni yeroo duraatiif seenaa isaa jalarraa kaasee osoon hin dhooysin, osoon garteerra hin diddibin, osoon if hin faarsin seenaa isaa jimaa qamahee injooy godhee waan godhuu ture hunda hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabessi ari'etti. Sigalee. Hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabessi ari'etti nuu lafa kaa'e yeroo duraatiif Jawaar Mahaammad jechuudha. Mee kitaabolee Oromoo dubbisaa ka gootota kanarraa katabaman hunda. Khawaa qorraa katabamee jira, waaqoo guuturraa katabamee jira, khajaarraa abbaa gadarraa katabamee jira, khamullis gadarraa katabamee jira, khagartee baharootumsarraa katabamee jira. Sigalee.
amma baharootum saafaan akkamitti kanatti bakka injifannuma isaanii malee isaanuma faarsuu malee isaanuma dhaaduu malee barrakkin akkanaa qabanii dadhabin akkanaa abaluu ni qabaatu amma faranjii wanni nu caalteen tanaan siin jee hogganoonni isaanii kun reegan dadhabin akkanaa qaba Abrahaam Lincoln dadhabin akkanaa qaba cimin akkanaa qaba jenereeshinni kun ammoo dadhabina isaanii sanirraa waa barateeti cimina isaanii san fudhatee itti biyyaan ijaaru jira itti Ameerikaan ijaaru jira. So kitaaba kana doolaara kumaa miti doolaara sigalee osoo qabaatte kudhanii nu bituun sigalee nuutu nama wanni hin beekne malee rakkoon qabu jechuudha. Amma kitaabuma mee fudhadhu kitaabuma Abiyyi barreesse. Kitaabuma Abiyyi barreessu ture ida'amuu tana faarsee maal ta'e akkana jedhi bar yoo kitaaba ida'amuu san teessee dubbifte bar imimmaan kana akka nama quraana qara'u jirutti imimmaan kun sirraan citanii. Mee namichi kun wanni inni lafa dalagu jiruu fi wanni inni kitaaba irra barreesse tokko sigalee yeroo hunda kitaaba barreessan osoon hin taane kijiba barreesse yoo jenne amma warri madura waa barreessuu ture kitaaba barreessan osoon hin jenne kijiba barreeffachuu turanii. Kijiba barreessuu turanii yoo jenne afaan guuttadheetiin jaamalee tanatti hin qaanfadhu sigalee namni yeroo duraatiif hin beeytan malee sigalee walii qooda kaayuu hin beeku sigalee. Amma yooni nan Jawaar deeggaruu baadde Jawaar qooda kaa'uu hin beeku yooni Abiyyi deeggaruu baadde Abiyyi qooda kaa'u Lammaa qooda kaa'u Taayyee Marroodha sigalee jara kanaaf qooda kaa'uu na bira hin jirtu jechuudha negatiivuma isaanii dubbachuu malee akkasii miti sigalee akkasitti injifachuu hin dandeessu dhugaa namni qabuus lafa kaa'e badii namni qabuus kaa'e hayyoonninis akkamma barreessu jirtan kanatti Jawaar irraa baradha badii balleessaa turtan Oromoo waliin naqaa turtan gosaan qoodaa turtan amantiin wali qoofaa turtan sigalee hundaa'uu barreessaa wayirraa barannaa bara hay mee takkaa hoogganoota gartee rakkinni Oromoon muslimni gartee biyya san bulchuu hin danda'u if keessa jammalee isaanii kitaaba irraa barreesse gartee hayyoonni keenya gurguddoon irra guddaan isaanii beek rakkoon amantii tana wanni itti ol bahuu dadhaban amantii tanaa beekan nama barreesse gartee dhugaa san gabburuisee sigalee waaqa wanni jibbameef jaarraa wanni jibbameef Jawaar kun wanni inni jibbamu jiruuf waan maqaan Muhammad ta'e dhugaa jirtu namni hawaasa barreessanii gartanii hin jiru jechuudha. Faaruu harka dho'isisu hooy jechisiisu kanaafuu irra deebuudhaan Jawaar Mahammad Galatoomi Taayyeelleen kitaaba kanaa doolaara kumaa miti kuma 10 illee bitachuuf keetiif caalchifnee si galatoonfannaa baay'ee takkanaa galatoomii jechuudha. Kun firaaf gammachuudha warroottan gartee Oromoo diinee Oromoo baas maal goone Oromoon girrisa jee Oromoon gartee gana harkaa isan feetu Jawaarilleen harkaa isan fedhu warra je'eef gartee edama nafar shoo keessa kukkufaniiti wasaasaanichi guuraa bulan jansi galee huggii dubbiin sun annaawunsimentiin sun huggii deemtu mana farshoo keessa kukkufaniiti wasaasaanidha gartee ichi guuraa turanii janii sigalee kun gartee Oromoof injifannoodha diinaaf kufaatiidha jechuudha. So amma gara sagantaa kiyyaatiin dabra akkuma beekamu dhumaatiin sirkaa dodola Adaabbaa Harargee Jimma sigalee hundaa wal geesseeti gartee Oromiyaa guutuu Gujii Boorana Wallagga Walloo hundaa Shawaa Lixaa Shawaa hundaa afran wal geessee du'aatiin deemaa jirti. Yaa uummata keenya waan takkaan isin hubachiise irra deebi'ee yeroo hunda xiyyeeffannaan keenya sirnicha ta'uu qaba namicha ta'uu qaba. Mee waan takkaan isin yaadachiise amma dura gabbaheeti waa'ee Jimmarraa dubbachuu ture. Dulloonni gartee ifiifuu jireenya siituu gartee paaswordii wallaalte asirra yaateeti tadhiiraatii fi tadhalallee Jimma bakka hin buutu waa'ee Jimmaatti dhiisi waa'ee Jimmaa maal si galche jechaa turanii jechuudha. Ergamtoota ani keessaan beekaayin waan kanan dhageeffatinaa isiniin jechuu ture. Sigalee wanni namichi kun barbaadu akka nuti Jimma Arsii amma laalmee walgahii Jaawartan osoon Harargeen jirtu Wallaggi jiru Maarreen jiru Arsii qofaatu isa deeggaraa jedhanichi oofuu barbaada. Sigalee wanni isaan barbaadan tanaa tokkummaa Oromoo tana addaan dhiibu harcaasuudha jechuudha. Akka nuti gartee Jimmaatu namicha kana faarsa Jimma jennee gandummaadhaan walirra duulluu fi waan kana godhu jiran jechuudha. Itti aansuudhaan amma informeeshina biyyaa dhufee jira Haarayni. Ani mataa kiyyaaf eegaan informeeshina san harkadhe bakka irraa dhufe dawwalee mirkaneeffadheetiin jira. Ijoolleen raayyaa ittisaa hanga milishaan baatutti waan godhaa jirtan tana maaliif waraabdanii maaliif rikoordii gootanii jeetiin gaafadde afaan kiyya. Nuti ajajamnee godhu jirra yoo isa akkas godhuu baatte siitu akkas ta'a jennee teenya oolchina jenneeti godhu jirra garuu seenaaf haa teessu
Oromoo waan sirni kun ta'e har'aa barattu. Namni kun gartee sirni kun akka gartee bakka takkaatti dammaqan wanni kun hundinuu Oromoo dammeessiti. Oromoo dammeessuuf godhamaa ajaniiti. Irra guddaan nama gartee wanni dalagamaa jiruu fi wanni haasawamaa jiru wal gargarii ijaniiti. Ichirraa afaan isaaniitiin namaan dubbiseen qaba. Alhamdulillah amma rabbiin laal teknooloojiin lafa guutteeti. Waan akkanaatti ta'e jennaan ganda akkanatti ta'e jennaan dhab. Hoggisumatti dhayitaa. Ajaja gubbarraa qaallichi gad dabarsee ani isin himeetiin jira. Namichi ganaa bineensa madaa'e millaaciisaa qofaan jiraata. Ijoolleen amma nama fixaa jirtu tun, ijoolleen amma tarkaanfii fudhachaa jirtu tun ilmaan keenya ifi qabu qabna. Amma walgahii halgadda ta'anii wanni isaan murteessan anyooniin asirraa ka'e ayyooniin kutee dilli kun isin nyaataa beekadhaa jeeriitti qaadiree fi warra jeneraalotaa fi warra hanga milishaan baatutti sodaachisaa jiran. No. Karakkoo qabu isa malee, karakkoo qabu hoogganticha malee. Warri jala kana agartee garaaf jecha waa gootu. Akka inni haga dhumatti isaa wajji lolan barbaadaa jechuudha. Kana dhabsiisuun irra dalaguun anaaf sirra jira. Nuti kan gartee irraa rakkoo qabnu sirnicha. Abbaa sirnichaati malee. Ergamtootarraa miskiina godhini gootaa jedhanii goosisanirraa rakkoo takka hin qabnu. Raayyaan ittisaa obboleeyyan keenya, haadiroonni obboleeyyan keenya, miskiinonni gartee ifiifuu osoon qawwee tanaanuu deemuu hin dandeenye gartee qawwee lafarraa harkisaa deeman sun obboleeyyan keenya. Obboleeyyan keessan hanga dandeessanitti harkarraa fudhadha. Hanga dandeessanitti isaan seef godhuuf, isaan jalaa milisuuf ni dhabne manaa dhabne ni hungarre jettanii akka gartee obboleeyyan keessan kana karoorri bineensichaa kun bakka hin geenye godhuudhaaf seef godhaa deemuun barbaachisaadha. Raayyaan ittisaa ifiifuu nyaateetu garaan qabu. Maal komattarra? Ajaja fudhatee deemu jira. Poolisiin Oromiyaa ifiifuu nyaatee garaan qabu. Maal komatta? Miskiina. Miskiinuma akka xiyyaa fi keetii. Shurraaba tokko jijjiirrachuuf waggaa tokko deeman shurraabni irra cicciteeti hirphisaa eegaa ala ba'ee booda. Miila raayyaan ittisaa kan ati gartu kan nama gubbaa dhaabbatu kun kophee sibira dhaabbateen baafatu miilli isaa waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaata irratti ajaa'iba. Kophee jijjiirratu hin qabu. Kophee jijjiirratu hin qabu. Shurraaba jijjiirratu hin qabu. Huccuu jijjiirratu hin qabu. Kana gubbaan ajajni gartee. Yooniif inni godhuu baate ajaja shanee qabda, ajaja jaawar qabda, ilaalcha taayyee qabda, ilaalcha taayyee jedhanii kaabinee meeqaatu dalagaa dhabee mana tattaa'u jira. Abbootiin ilmaanii qansiraa dalagu jira. Saniifuu ilaalcha kana qabda jedhanii gartee waan irra duulaniif waan ajajame san godhaa jira jechuudha. Osoon garaan isan jaalatin, osoon inni boohu obboleessi isaa ajjeesaa jira. Gara jabinni raayyaa ittisaa osoon hin taane, milishaa obboleeyyan keenya osoon hin taane, ijoollee qaadiree obboleeyyan keenya qaallicha bineensa rabbiin Oromoorra kaayisanii. Oromoon hundi wanni hubatu qabu. Gubbarraa hanga jalatti gartee telefoonaan taa'ee eegaa. Viidiyoodhaan puruufii naaf fidaa jaanii. Namni dhumurra lubbuu fi baafachuudhaaf waan hin goone hin qabu jedha. Walii hubachuu qabnaa jechuudha. Uummanni keenya kana hubatee raayyaa ittisaatiif dawoo ta'u hanga dandayametti tokkummaadhaan gartee raayyaa ittisaa kana haammachuu jalaa bitachuu fannoo maaliif loluu dadhabde? Uummanni Amaaraa bar raayyaa ittisaa dubrumatti ichi gadhiise. Korneelli qaadhima qaba. Jeneraalli qaadhima qaba. Ijoollee deemtee qawwee dhoyituun qaadhima qaba. Ijoolleen asii biisiidha enjooy godhuu jirti. Hanga dandeessetti fannoon socho'aa jirti jechuudha. Adeeroo dippiloomaasii baradha. Jibbaadhaan injifachuun hin danda'amu. Fiqqaba. Wanni namichi barbaadu tana isiniif dhufu akka isin goonu maarri hin ja'amu. Inni tana barbaada. Nama haga dhumaa isaa wajjin dhaabbatu barbaada. Saniifuu warri kun ijoolleen tun dirqamtee godhaa jirti. Dirqamtee haadha ofirra dhukaasaa jirti. Abbaa ofirra dhukaasaa jirti. Haa jiilanii akkana malee na jalatti hin bulan. Haa qalbiin cabxu je'ee namni karoora kana. Natsaa Irmijjaa jee jaawar kitaaba san barreessee jira. Natsaa Irmijjaa san namni karoora qopheesse raayyaa ittisaati. Milishaadha. Poolisii Oromiyaati. No. Qaallicha kanaa qopheeffate.
sigale qaallicha kana qopheeffatee fuulleeffannaan keenya qaallicha kana irratti jechuudha. Inni amma inni manaa magaartee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu amma oofaa. Inni laal Itoophiyaa caccabsee namni hundi akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti isaa sagadanii akka jiraatan barbaada. Goota kiyya jedhanii akka gartee jala gajjaan barbaada. Waan takkaan dhaamaaf. Jenereeshinii ammaa kana jaartiinuu jaarsaan gootan jettu. Jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha. Zamana addunyaan guutuun xiinxalaa taate kanatti zamana addunyaan guutuun goota taate kanatti harreen hundi goota taate kanatti inni gartee zamana gartee nugusummaan rakistee mana manatti namni walii hiree kanatti inni nugusaan ta'a jee rakkachuu jira. Hin danda'amtu. Ummata kana yoo lafarraa fitte malee yoo jenereeshina waggaa 20tu waan kiyya kana hubata kan jettu san eeggattee jenereeshina san irratti gartee nugusummaa ta'e fe'atte malee wallaahi jenereeshina amma ka federaalizimii dhandhame ka bilisummaan itti urgooyte sigale ka ifiin bulchuu bare ka faarfamuu bare ka suufa uffatee hoggana jedhanii nama dura taa'uu bare kana sigale gabroonfachuun kanaan nugusa naan ja'a yoo jette harka kee kana dumuceessitee yoo gurra kanattiif dhiibde irra si seenaa dubbiin tun na seenurra harka kana yoo dumuceessitee na dhiibde as gurra kana na seenaa sigale maanaan ayatoota kana akkuma kun gurra kanan seennetti dubbiin teetiis waluma fixanii wal barbadeessan malee naman seentu jedhu. هذا والسلام يا رب هذا والسلام كل شيء من العلم يعني الديوس من القد يعني ديوسني ولا لان دتبان سيقله وان هنا هو من هواجه افان رموت سنيفو كن ديوسني غرتي وان غرتي اما نمني يرخوتي ابو جارتين جارسان غبرومتون سينجي خنا ولا كمين سيقول bar namni walid dhihaatu addunyaa tanarraa jaarsa jaartee qullaa wajjichiisu sigale akka dhalate wajjichiisu ummata kanaan silaa bar gootummaa ka walii kennu qabu ummata kanaaf jaartiinuu jaarsaan nugusa kiyya goota kiyya jettu amma ati uleedhaan gartee qawweedhaan maarreedhaan gartee nugusaan jechisiisaa sirna kanaatiin jaara mootummaa mataa kiyyaatiin jaarradha jettee tattaafachuu dhiisi. sigale tattaafachuu dhiisi jaarsaa jaartii mana wajji kireeffatanii ciciisanii jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana ilmoon abbaan gootan jettu jechuudha abaabaa daadii abbaa kiyya jettee tuma bira kutti malee goota adeeroo jechu kun bara qaaliidha namni mai baree jira namni baree jira saniifuu jenereeshina ammaa kana goota jechisiisuu hin dandeessu. Nugusa jechuullee nugusticha keenya jedhanii akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti namaan naa sagada jettee sigale teetu maarasaa san fixatanii sigale nuti gartee qawween teenya abadan rasaa san fixattu jechuudha. Qawween Oromoo hibeeytanii afur fuunee jira sigale afur fuunee jira ammallee shanillee kan hayyaman sheekotiitti gaafachaa jira qawween teenya halkanii guyyaa rasaa san fixattu huggiituun dhalte taantu ulfaa huggiituun dhalte taantu ulfaa. Hugii kun jalaa duute haantu fuudha sigale qawween Oromoo yeroo hunda rasaasan fixattu sigale sumaan rasaasa fixatee biraa deema warris duralleen akkanuma rasaasa fixatanii qotanii sigale akkanuma rasaasa fixatanii qotanii so saniifuu Oromoo wanni beekuu qabu Oromoo wanni wal hubachiisuu qabu rakkinni sirnarraa himale namootarraa naannoorraa bakka iddoo dhaloota warri nama miidhu jiru kun dhalatirraa miti. Iddoo tanarraa namoonni isa faarsan jiraachuun malchiisa. Irra guddaan nama gandummaan qabsoof fiddee warra gandummaan dammeessitee ejii yookiin isinitti himu ittuma dhufu jirtanii. Yoo ajjeeses gujjaaf janii, yoo buqqaasee gujjaaf janii, yoo diigee gujjaaf janii, yoo maraatee qullaa fiigees gujjaaf janii. Namni akka isaan jiru kana maaltu haazaa wal gandummaa jaanara. Nama gandummaan gartee qabsoof fiddee gandummaa keessaa baasuu hin dandeessu. Maaliif seenaan beeku. sigale aadaaf safuu Oromoo isa biran jirtu aadaaf safuun namuma kana seenaan namuma kana goonni namuma kana bakka kana bira teessee gartee dheedhii kanaan bilcheesseetti ibidda yoo shidaa waltasuma qoraan fixatee duudi siccitee achi duuta malee kun hin bilchaatu jechuudha. Kana maal goota asuma dhiifteeti tataatu keessaa fudhattee tantaane galabanna hiixee kara qabsoo teetiitti fuftaa'e kara qabsoo teetiitti fuftaa'e Oromoon wanni hubachuu qabu yaadaan anaasee nama tokko kan nama fichisiisaa jiru hayyoonni illee isinii himaa jira eenyu kara koo qabu eenyu gartee cinqii nama kaahaa jiru
eenyu ko mootummaa mataa isaa ijaarrachuu barbaadu sigale hayyoonni guutuun lafa kaa jiran jechuudha. Namoonni caasaa miskiinni ergamtee ilmaan guddifattu rakkoo ifiifuu rakkoo keessa jirti rakkoo kamii qabdi. Saniifuu ummanni keenya damma qaba jechuudha. Itoophiyaa doolaarri kufee gaafa isaan aangoo qabatan doolaarri qarshii 26 27 28 ture guyyaa asii arguu turre guyyaa 28 ta'e wayi arra maallaqni guddataa jennee gammaduu turre kana doolaara 50 yoo nama tokko ergite namni quufee enjoy godhe wallahi doolaara 50 qofa yoo nama ergite arra doolaara 50 mi dhibba shan yoo nama ergite guyyaa lama sadii booda durus dawwalee yaabo sigale sinje ha jireenya kana qaalee keessa gaafa ilmaan kana horiidari jettee dhuftee manarra diitu qorqorroo takka nama bitachuu hin danda'u bulkeeta tokko namni bitachuu hin danda'u sigale amma numaatu qarshiin 10 qarshiin 20 waa takka hin bittu jana akkuma waraqaa darbite sigale hay namni dursa horiidarii tana ban nama jiraateetu horiidarii tana waan bebreedduu tana bashanan waan bebreedduu tana bashannanaa nama jiraateetu bar bakka ililli bereedduu keessa deema nama jiraatee bar beeta mangistii bereedduu keessatti wal filchiisa fataa bar ummata nagaya dhoorkee bar namichi kun ummataan ani afirraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechaa jira dura kam godhe nagaya isin dhoorke boochanii awwaallattanii usanii tetteeysanii jechuudha hay ni tetteeysanii jee gibira isinit dabalee gibiraas liqeeffattanii biyya ala dawwaltanii kana maal qabuu fi dachii gurguratu firraa kafaltanii tetteeysanii jechuudha hay saba ummanni mallee hiriiran ba'u jee aareeti ammaas maal godhe ajjeesu fidee lafaa kaa firraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechuu jira tiyyaa aangoo gadhiisuun natti ulfaatte wanni nimi oyti piliis rabbi sodaadhaa lafaa kaa firraa na buusa isiniin jechuu jira kaa lafaa na buusaa jechuu jira rabbi sodaadhaa kaa na buusaa jechuu jira amma oduun takka akka bahaa jirtutti Tiraampi biran naafeeraa jeeti sigale yaa Tiraampi annama gartee Tiraampi jalaa dubbachuu dideeti imbaasiichi Ameerikaa san dhaqee dippiloomaasuu ta'an waliin qabate ani nama gartee noobeelii badhaaf nama guddaa addunyaati rabbi sodaadhaa achi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha Tiraampi fa'aa inni silaa siyaasaan isaa footumaa siyaasaa suuraa sigale achi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha rabbi sodaadhaati inaugureeshinaa yookaan kahuu Tiraampi tanarra naafeeraa jeeti Amerikaan jalaa diddee Hayilamaariyaam afeerte jennu maaliif Hayilamaariyaam afeerte yoo Hayilamaariyaam afeertellee nama nagayaan gadhiisee biyya Itoophiyaa san seef godhe jechuudha nama aangoo gadhiise sigale hiikaan isii tan nama if caalaa aangoo isaatii caalaa maallaqa akkasitti wayyaanee wajji dabbuifatu san caalaa Itoophiyaan seef biitii tiyya ta'uu qabdi jee sigale aangoo gadhiisee jechuudha Hayilamaariyaam yoo afeeramellee namni dura deeggaru anaa jedhu nama akkasiiti jechuudha. Namicha dheengadda addunyaan guutuun xayyaaraa fardaa makiinaa miilaan dooniin barbaadduutu arra gartee inviteeshina yookaan waraqaa afeerraa takka ichirraan dhufa baay'ata kiyya baaseetiin dhufa baay'ata kiyya baaseetiin dhufa rabbii jaanaa afeeraa achuma dhufeeti footoo ji'ee gartee kadhateerraa dhabee nama dheengadda addunyaan tun guutuun goota beektu Somaaliyaa qoqqeen sun harka kennisiifte Somaaliyaa bar masaroo masan jirti bar mootummaa Somaaliyaa waraanni isaa eegu dipiloomaasiin fuula keessa isa tumte madfii diidamii takka dhukaase Somaaliyaa dheengadda akka sheeyxaana fuula guure yoo Hassan Sheekh namni bira jeellee fuula guure haadiree meeqa sababa saniin biyya are nagaya buusii asirraa utaaltee biyya biroo keessa gartee nunnaqin jennaan dalaga irraa are akkamitti gartee haro wanta afaan dubbatta nugusa afaan dubbatta jee warra dheengadda isa dhiichisee lafa dhiitee huuy je'ee girgirii kaayee baharri diimaan dhufe yaa rabbi galatoomii malee maaltu naa hafe gaa huuy je'ee gartee abbichuu waan jee hojii jijjiira abbichuu waan jee miixirkishoo adeero abbichuu jechuun aaktaraa bara iskiriinarra ka taphatu saniif nama duubaa taphachiisa warra duubaa taphachiisu san hunda cabsee if duubaa fixeeti sigale harree qofa ifiin tarrisee taa'u jira harree yoo ba'aa harkatti irra feete qofa sii deemtiin malee yaadu sigale xiinxaluu hojjechuun dalagaa siitii miti jechuudha nyaachuu baachuu qofa harree akkitti isin injifachuu dandeessan tokkummaa keessanii yoo tokkummaan qaban
yoo waliin dhageeffat yoo hayyoota keetirra dhiibbaan goone yoo gartee waan warri paartii teetii siinjee jala ceetee Oromoo gartee Oromoo irra duulte hayyoo Oromoo irra duulte beekaa Oromoo irra duulte aktiivistii Oromoo irra duulte sigale geemis over jechuudha. Tokkummaa qofa kan baasu sabaa sablammiitti jaawar kalee na gammachiise rabbi umrii isaa dheereessu baala Oromoon baala geemiti sigale kan saba biroo maqaan taane yaamtu jecha sanii ciinaaf ne jechi dhiiraa sanii ciinaaf ammoo osoo dhala amaaraa kan isin wajjiba shannantan kan isin jalaa guurra jenne yaa kijibtoota warra amaarreen on bolchu maarreen ati eenyu gangalchaa bulta amaara gangalchaa bulta namni isinirra amaara jaalatu hin jiru warri amaara miidiyyaa irratti tolbee sirna maarreen nurra fituu deemu sirna miitirkishoo sirni amma nurra jiru kun sirna akkam sigale sirna akkam sirni kanarra badaa yoo addunyaarra ni jira akhiraa dhayneen garre addunyaa hanga garre kanatti seenaa fi tan garreerraa wanni dhageenye sirna kanarra badaa ni jira sirna haadha dura teessisanii ilmoo ajjeesan sigale sirna haadha dura teessisanii ilmoo ajjeesan sirna haadha duratti abbaa manaa dura jaartii gudeedan abbaa duratti ilmoo gudeedan ilmoo dhiiraa sanuu dhala osoo hin taane sigale waan guutuu amataaf namni qotate fuudhanii ibiddatti kaan manaati kadhattuus dalagattuus kuulii godhattuus gartee ilmaan kanarra jaarratte amma manni kee kun fokkataadha hoggi mootiin asiin bahu mana kana harkuun barbaadu jedhanii dhufanii mana kee kana diigan sirni kanarra badaa ni jira mana diigan san bar liqii fuudhiitii waan itti diina nuu kafalii siin jedhanii kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti sigale kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti waan itti diine as kenni jedhanii milishaan si cafa qaban sirni kanarra badaa ni jira an takkaa dhagahillee hin beeku sigale dhagahillee hin beeku harkillee hin beeku anilleen takka argeen beeku sirna akkana cakkaanyiidha dhugaa dubbachuudhaaf sirna akkana cakkaanyii sirna akkanatti hamaa sirna akkanatti ilma namaatiif garaa hin laafne ka ilma namaa gabbaasee haadha dura dhaabee haala saniin ajjeesu haala saniif rifaatuu dhabee takkaan agarreen sirna akkana dhugaa rabbi takkaan dhageenye seenaa keessatti illee waan dubbifne irraa jecha istoorii muuvii fi waan takka takka keessatti ka argaa turre waan takka takka irraa numa agarraa malee garuu sirna akkanatti hamaadha laayivii uummata agarsiisaa waan hin taane hojjetu takkaan agarree Oromoon waan kanarratti dhugaa rabbi warri mootummaa kana deeggarre of hin jettan illee hundi keessanuu uf dhaggeeffachuu danda'uu qaba dhugaa rabbi uf dhaggeeffachuu danda'uu qaba no nuti abiyyi naangoo gallakkisee chaan hin jiru garuu abiyyi jijjiiramuu qaba abiyyi nama biraatiin bakka bu'uu qaba abiyyi akka malee garaa jabeessa dhugaa rabbi soorii meemee dhiifama nuu godha